Anhaara kadhu qomoo anhaara kadhu lammii akkam jirtu hadaraa manni hidhaa akkamii? Nyaatanii waa dhugdanii moo beeluma teteessu ciiftanii hooraftanii moo iddoonuu hin geessu akkamitti jirturee akkamimee hadaraa isinitti dheeratee gahuu didee dararaan. Uffata hoo qabdanii kan dirra keessanirraa waa afattanii ciiftuu moo balaaxaa duwwarra dhibamtu hoo akkami yaala wahii argattu moo dhibime san waliin dararamaa rakkattu. Jedhee yeroon gaafadhu deebisaan kana tahe waan dubbadhu wallaalee naasuudhaan lafa dhahe. Lubbuun nu keessa jira gariin keenna hin duune kun hidhaa hin jedhamu azaaba keessa buune rakkannee dararamnee namoomaa nu baasanii namuu nu dagateera maqaa keennan kaasanii nyaatas hin qabnu nuti bishaan hammaamaa dhugna hirriballee hin qabnu walirra ciifnee mugna gachiisuyyuu hin dandeenyu qaamatu nu madaahe osoo lubbuudhaan jirru jismiin keenna ajaaye himamee hin dhumatu wanti nu tahaa jirru tun jiruudha jettuuree nu dhumneerra hin jirru. Jettee yeroo dubbattu hiriyoonni koo achi samiin ol nan fudhannee ganneen liqimsine dachiin booheetuma cal'ise imimmaan koo harcaase carrama jireennatu oofee biyyaa nu baase biyya ormaa keessatti nu miidhee nu darare qaaman ala jiraadhus yaanni koo si dhaagale. Jedhanii na gaafatu isin maalitti jirtu biyyi keenna akkamii ufii biyya bilbiltu lubbuun ima jiranii maaliif garaa jabaatu dararaa keenna argaa dhuganii ima nyaatu moo dhumne nu sehanii gadi deeffatan qalbii miidhamaatu as geenye nutis galata rabbi kan du'e keefanannee kiisan marree gabbaasaa maatitu nu dagate mootummaan maal abbaasaa. Waa meeqa hojjannee homaa dhabne gatii yaa rabbi yaa gooftaa nun dagatin ati masjida ijaaraa rakkataa qarqaaraa rakkoo biyya keenyaaf jiroo hunda aaraa rakkoo nama dhuunfaaf miidiyaa guddisa gad bahaatii ijaa warri mana hidhaa kun isin cubbisa. Isaan nu dagatanis warri irraa dhalanne dararamaa jiraannus nu hin beeknu daganne homa isaanii yaanna ganamaa fi galgala maatii koo ijaan argaa yoomuma biyya galaa jennee dubbanna nuti kajarruu nu dagate biyya ormaa keessatti hidhaadhatti nu gate ka ormaa maal komanna keennumatu nu gate. Maaliif hiriiran baane calliftanii nu laaltu ilmaan teenya rakkattee biyyatti nuuf haa galtu jettanii yoo gaafattan maal qabamee yaa firaa furmaanni keenna dhumaa rabbiif sin harka jira. Gaafan biyyarraa bahu waa meeqa karoorfadhe isin jijjiiruuf jedhee miila koo kottoonfadhe mana citaa san keessaa siif hin dhaamne qorqoorroo biyya ormaa keessatti maaf natti ilaalta roorroo. Baadiyyarraa magaalaa si galchuuf osoo yaadu rakkina keessan arguu an ilmi keen barbaadu isin maaf nu gatturee carraan erga nu qabe isin nyaachisuuf jedhee ufii nyaatuu dadhabe. Osoo isiniif yaadu wanta gaarii ol kuusee carraan jireennaa qabee boolla rakkoo na buuse rakkina kee yoo argu keessa kootitti aaraa hajjiif umraa si fiduuf halkanii guyyaa xaaraa osoo yaada koon gahin shorxaan harka na qabee isin jiraachisuu mi'uufii jiruu dadhabe. Isin maaf dagatturee ilmaaf ilmoo teessanii gad baatanii dubbatuu osomaa dandeessanii maaf cal'iftanii ilaaltu osoo ijaan agartu hin cal'isinaa iyyaa ijoolleen haa biyya galtu. Warroonni biyya alaa asii achi labdanii sagalee jaraaf tahaa yoo mara dadhabdani maal koo isiniif taha galatoomuu qabdanii. Gariin isin dagatee isinii dhabus naasuu abshir jedhaa qomoo koo rabbiin isin haa baasu.